Ijaarsonni maqaa misoomaatiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiran akkuma kaleessa har'as duguuggaa sanyii fi eenyummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha jedhan hayyoon. Harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jenna. Odeeffannoo maqaa misoomaatiin ijaarsa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabate guutuu isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hamma xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana tura. Akkasuma like, share namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Mootummaan Itoophiyaa maqaa ani mootummaa Oromooti jedhuun ilmaan Oromoo buqqisuu fi ajjeesuu akkasuma immoo duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa jiraachuun ni beekama. Ijaarsonni maqaa misoomaatiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiran akkuma kaleessa har'as duguuggaa sanyii fi eenyummaa Oromoo irratti kan gaggeessanidha jedhan hayyoon. Hayyoonni Oromoo tibbana OMN irratti dhiyaachuudhaan dhimma buqqaatii Oromoota Aabboo irratti marii taasisaniin adeemsi amma mootummaa Itoophiyaa maqaa piroojeektii misoomaa fi bal'ina magaalota Oromoo lafa handhuura Oromiyaa itti buqqisaa jiru itti fufiinsaan maaster pilaanii isa kaleessaati jedhan hayyoonni kunniin inni amma kunis kan Oromoo fi eenyummaa isaa giddugala Oromiyaa irraa balleessuu akka ta'e himanii jiru. Baroota dheeraaf addatti Oromoon tuulamaa buqqa'ee haala hamaan waardiyaa ormaa ta'ee kaawwan ammoo bakka adda addaatti faca'ee baduudhaan handhuura Oromiyaa irratti duguuggaan sanyii uummata Oromoo irratti raawwatameera jedhan. Lafa jechuun uummata buulessa tokkoof aadaa ilaalcha eenyummaa seenaa jechuudha kan jedhan Profeesar Asaffaa Jaallataa. Uummata tokko lafa irraa fudhannaan ni diigama, maatii fi hawaasni ni diigama, waan inni qabus irraa fudhatama waan ta'eef lafa awwaalchaa fi ardaa jilaa itti wal gahee sirnoota aadaa fi amantii itti gaggeeffatus ni dhaba. Kanaafuu uummata kana gaaga'amni qoor qalbii fi hawaasa dinagdee hamaan mudataa jira jedhan. Addatti uummata Oromoo tuulamaa irratti ammoo duguuggaan aadaa qoor qalbii afaanii fi qaccee fixeensa hamaan raawwatamaa turuu fi ammallee inumaatu itti fufee jiraachuu ibsanii jiru. Lafti amma irratti maqaa misoomaatiin Oromoo irraa buqqisan tun lafa qullaa osoo hin taane lafa uummanni keenya irra jiraatu kan jedhan aadde Saaliyaa Osmaan immoo misoomni amma kun karoora qaccee fixeensaati jedhanii jiru. Piroojeektiin amma mootummaan uummata ittiin buqqisuuf deemu ulaagaa misoomaa kan hin guunne uummannis bu'aa achirraa argatu irraa tasallee kan itti hin mariisifamnee fi ittis hin amanne jedhan kallattiidhaan uummatichaa fi eenyummaa isaa handhuura biyyattii irraa facaasuuf kan deemu waan ta'eef fudhatama akka hin qabne dubbatanii jiru. Itti dabaluunis karoorri piroojeektii mootummaan handhuura Oromiyaa irratti bifa kanaan ijaarsa ijaaraa jiru Oromiyaa bakka lamatti addaan kutuudhaan akka uummanni Oromoo walitti hin dhufne gochuudha jedhan. Uummata buulessa dhala isaatiin wal horee waggoota dheeraadhaaf eenyummaa isaa achi irratti ijaaraa ture. Kanaaf beenyaan eenyummaan isaa baduuf deemu kan bakka bu'u hin jirre kan jedhan Profeesar Darajjee Hawaas immoo waan nama gaddisiisu Aabbuu maqaa ashaaraa lee piroojeektii jedhame kana keessatti akka hin hammatamne waan godhameef waggoota muraasa booda maqammaan isaatu badee dagatamuuf deema jedhan. Uummanni Oromoo haala ulfaataa keessa waan jiruuf yeroon itti walitti dhufanii mari'atan amma kan jedhan obbo Raayyaa Caalaa sabboontonni ilmaan Oromoo warri kaleechas uummata kanaaf gatii baasaa ture walitti dhufee dhugaa fi iftoominaan mari'achuudhaan furmaata laachuu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Oromoon diinaan marfamee waan jiruuf qophaa fiiguudhaan homaa fiduu akka hin dandeenyes dubbatanii jiru. Oromoon seenaarraa barachuu qaba. Dargaggoota baroota darban irraa deebuudhaan qaamolee kaleecha waggoota 27 guutuu warra TPLF wajjin uummata keenya saamaa ajjeesaa ture aangootti waan ol baafneef har'as warruma sanitu nu dararaa jira. Yakkamtoota aangootti ol baasuun Oromoo kafalchiisaa jira kan jedhan Injinaar Kamaal Ganamoo gama isaaniitiin ammas dogongorri wal fakkaataan akka irra hin deebi'amne of eeggannoon akka barbaachisu dhaamanii jiru. Itti dabaluunis Oromoon haala jarmiyaadhaan ijaaramee hidhata ofii ittisuu qabas jedhanii jiru. Dargaggoota Aabboo akka hin jiraannes akka hin barannes godhanii jiru. Iddoo misooma kanas akka ormi dhufee fudhatu gochuudhaaf deemaa jiru. Bishooftuunis akkuma Finfinnee Oromoo of irraa dhiibdee balleessuuf deemti kan jedhan Profeesar Asaffaa Jaallataa. Miidhamni uummata Oromoo Aabbuurra amma gahaa jiru kun uummata Oromoo hunda bira gahuuf waan deemuuf Oromoon hunduu kana hubachuudhaan tokkummaadhaan dura dhaabbatu qaba jedhanii jiru.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon dhimma maqaa misoomaatiin pirojektii haaraa Oromiyaa keessatti ijaaramuuf deemu irratti wal qabateen qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan hojjajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.